akkam jirtu nagaa keessanii maatii hunda dandeessu akkam jirtu nagaa keessanii baga bara 2017 bara haaraatiin isin ga'ee jennaa hundumti keessanuu baga maatii keessa waliin jaalallee keessa waliin baga qaqqabdanii barri kun bara haaraa bara gammachuu warri qabne immoo baratti waan yaaddan harka keessa isin galu harka keessa buufattan waan itti karoorfattan argattan isin ta'uu bara gammachuu isin ta'uu bara kaasuu guuttanii galataan dhaabattan isiniif haa ta'u jedha ayyaana gaarii. Ameen. Hai saba akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyoo jirtuun isiniin jedhaa dhufne bagattiin nu ga'e bagattiin isiniin ga'e mee bagattiin isiniin ga'e jedhi. Nagaa keessanii jirtu maatiin hunda dandeessu akkamii barri bara haaraa kun bara gammachuu isiniif haa ta'u bara itti waan karoorfattan waan yaaddan harkaan qabattanii eebba keessan baratti ammaarrattan isiniif haa ta'u baga geessan hundi keessanuu isiniin jennaa waaqayyo sodaadhaa bara 2017 nagaadhanii qaqqabnee waaqayyoon galateeffachaa kunoo fataa zanaa jechaa jirra bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu hundi keessanuu isin jaalanna isiniin jennee isiniin jennee argaa naa kimmee shurubbaan kun dheeranne dammu caada'e mucaa dhiiraa danda'e Shurubbaan dannoorra ciisaa jenna dura. Dhugaa mataan koo yeroo Dubaay dhufu dudda koo walakkaa jira. Dhumee ture amma immoo xiqqoo deebi'aa jira inshaallah. Taarikii isiniin jettu taarikii argitu amma mataadhuma kanaa jetteeti mataa kana nan tokkosa jetteeti sa'aatii 12tti kaatee sa'aatii 4tti dhuftee. Kana kunu qarcaaca'e laala birrii 180. Ana mana tokkosu mana. Waaqas tishwal kooti nan tokko mana fataan godhuu fi tokkosuu fi chigirno lamaaniyyaan shabaxii nama laala jedhanii baatee birriis baaftee mataatti si nafnee mana tokkosi jettee qalamii itti nafnee gara birriin kumni tokko itti bayyama mataa kanatti. Qalamiinis qabachuu didee dhugaa waaqa. Bye. Anyways, buna daffisee ምናምን nufaana ta'a. Waan argine walitti lakkoofnu jenneeti bara haaraa kanatti. Wacii baay'ee nu baasifte. Fataa zanaa jedha. እና akkasii fataa zanaadha እግዚአብሔር ትልቅ ነው መልካም ነው qaamni keessa warqi uffata yoo waaqayyo isin eebbise wanishi kanan tokko akkanaarratti taasaa asnati qaamni keessa warqi uffata yoo waan isin eebbise namni isinitti nuffisu eesumatu isinitti uffisa. Kuno warqum kana geeddariif jedhani mee jedhuga warqiin kuni eewushi nama rartet garuu baqa bilic injatu siritina ra geeddariif jedhani waaq giraama furii walakkaadha baqa kana natti kenniti siifan geeddara kan biraan siifita maat god geesen kan biraa kun kan dubaraatti ka maqaa kootii kan biraatiin siifita lama maatti geeddare inni kan tokko dhabee rakkata ishii kana sin jedheen Ila namuma keenyatu tamasgeen hin jenne malee jarana gurri warqii mormi warqii qubni warqii kuno qubni warqii haadha warqii haadha caala fi maal tafire mee maal haa ta'u mee maal jettu እግዚአብሔር መልካም ነው kan isin uffise kan uffachuun qubna garii tokko lamaa miti tokkumti dammoo dabalee daddabalee naa isin uffisu tamasgeen jechuudha waaqayyoon galateeffachuu